tokkotu haadha manaatiif abbaan manaa waliin jiraatan wal lolanii daftee aartiyaati manaa isaatun yoo xiqqoma wal dhaban na xalaaqi jetti. Xiqqoma yoo ammallee wal lolan na hiikiyyuu ni kaan irraa buusi jetti. Achiin gaafa tokko inni dhumaataa u jiru aartii isiin akka bada mee dhiirumma makeetuu na xalaaqi na agarsiisi jetteen. Haa jedhee waraqaa katabiinaa kenni kana xalaaqitan jette. Kilaasii isaa seenee katabee waliin cufee waraqaa aaree inni illee itti kenne hooyi. Fuutee waraqaa gara ganda isii galtee warra teettee gaafa torbaan akkana eeydu gaabbitee booyuu eegalte. Maalumaaf akkas jeen maalumaaf na xalaaqi jeen ani isa malee jiraachuu hin danda'u akkana malee hin ta'u jettee bootte. Gaaf kaanii bilbilteef aboo baransii malee jiraachuu hin danda'u dogongoratti jechisuun afaanii na bahe an amma akkamumatti si wajjin deebi'ee jiraachuu danda'a jetteen. Jecha kana dhugaa jedhaa jirta dhugama jedhaa jira si malee jiraachuu hin danda'u jetteen. Hin gaabbite maarree eega gaabbite waraqaa ansii katabe san bantee dubbistee hin dubbisne mee banii ilaali jedheen yoo inni banee ilaalu yaa zawjati al-aziiza ka inni katabe yaa haadha manaatiyya kabajamtu ati haadha manaatiyya ati haadha ilmaaniitiyyaati ati amaanaa rasuula rabbiiti sallallahu alayhi wa sallam ati amaanaa rabbiiti ati amaanaa haadha abbaa keetiiti ati amaanaa gosa keetiiti أبداً لن أرضى بهذا ولو كانت السماء أرضا أبداً أنسي طلاق ودو سمين دجي تاتي سمين لين دجي تاتي أبداً كان سرا قبلوا يا رب نوفد الدنيا قفت دونتين آخرة اللي أتي هذا مناتي يسين طلاقك جدو كتبيف كي وجدتنا مكاين أتشين ورقة سنفوتي ولد الشاستيتي ورقة دونغتا وفي كبافي غاغر من إسادي